akkasumatti illee hawaasa keenya hawaasa kabajamaa jaalatamaa yaadaa fi qajeelfama safaaraa isaa dhagahee rakkoo nama keenyaa gurguddoo waggaa dheeraa dubartii teenya irra dalagamaa turte furuudhaaf safaraa teenyaa waan baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gammachiisudha. Dhugaa dubbachuuf jalqaba irratti namoonni ishee bira dhaabbatanii mucayyoo tana gargaaran dhugaa dubbachuuf galata qabu. Ashamaa kan fuuldurtoota kabajamtoota ta'an Itoophiyaas kalajii jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa ammoo waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo kanatti sagalee walii ta'uun wal barbaaduun baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii mucayyoon tun erga biyyaa baatee naannoo waggaa 10 jedhan. Waggaa 10 kana keessatti dhaqxee guyyaa takka maatii ishee osoo hin dubbisin Araboonni bilbilanii fi waggaa 10 muluu ishee hojjisiifachaa turanii jedhan. Guyyaa takka deemtee akka namaatti du'aa rangalfatiin osoo maatii ishee hin dubbisin waggaa 10 jechuun ilaalaa dhugaa dubbachuuf ji'a 10 iyyuu yookiin ji'a tokko iyyuu maatii ofii sagalee isaanii dhabanii baay'ee tokko namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf akkuma kiyyaaf keessanii dhaqxee tarii nama hin taanetti ishee qabee rabbiin haa ta'u malee waggaa 10 kana muluu akkuma carraa nama nagarsiisanii saraatanyaa nagarsiisanii isaan booda maaltu ta'e seetanii akka carraa bilbila ijoolleetiin ijoolleedhaan wal qunnamtee yeroo kanatti ijoolleen sagalee ta'anii fi sagalee walii ta'uun yookiin immoo wal barbaaduun dhugaa dubbachuuf kanaaf nama fayyada yeroo tokko beektanii. Kanaaf ijoolleen akka carraa arganii waggaa 10 kanatti keessatti sagalee ta'anii fi mucayyoo tanaaf gara himbaasitti dabarsanii fi himbaasiin ishii gargaaree takka lamaadhaan kan waggaa 10 deemuus waggaa 10 takka lamaa guyyaa isheen achi seente saniin jalqabanii mucayyoo tana gargaaranii kaffalchiisanii fi qarshii ishee irraa fuudhanii fi jedhan akkuma argaa jirtan. Kuni mana hidhaati malee dhugaa dubbachuuf carraa nama ilaala. Carraa nama tokko ilaala. Kanaaf kan akkanaatitu jira siniin jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko baay'ee namatti dhagahama. Yaa ta'uuti garuu rabbi dafqa ishee hin barbaanne namni laphee qulqulluudhaan waaqa ofii yeroo hundumaa waaqa ofiitti boo'u homaa hin dhabu. Kanaafiyyuu maal siniin jechuu barbaadetanii ijoolleen tokko taasifaa murtuu maal jettu mansi hin taane yookiin immoo waqawaa baay'eetu jira. Kanaaf namni akkanaatis hin jira. Taasifaa muruun gaarii miti, taasifaa kutuun gaarii miti. Waaqa ofii yeroo hundumaayyuu gaaris yaraas yoo ta'e galata waaqayyoo jechuu hin dagatinaa. Nuti waa baay'eedha mana gaarii nuun geenye akkana taane akkana odoo namoota keenya fudhachaa jiru nyaata dhabne maal dhabne jenna. Kanaaf iyyuu obboloota koo maal siniin jechuu barbaadetanii hanga sinii danda'ametti dhugaa dubbachuuf laphee qulqulluudhaan amantaa kee amma namoota meeqa kan nama biyyaa ba'ee hojiidha biyyaa ba'ee amantaa ofii jiree ofirree bakka duraanii kan hin jirre hin jira. Bakka hin jira kan biyya ormaa dhufee jijjiiramu kan amaanotii ofii jabeeffatu baay'eetu jira. Garuu tokko dhufee yookiin kana ta'a yookiin waan addunyaa kanarratti waa baay'eetu. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii rabbiin ishee gargaaree Araboota harkaas dha'ee qarshii ishee dafqa ishee irraa fuudhee fi namoonni akkana namoonni rakkatan kun namoota meeqatu jira. Namoota meeqatu kan sagalee isaaniitu iyyuu akka carraa akka mucayyoo tanaatti kan hin dhaga'amin namoota meeqatu jira. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii wal barbaaduun yeroo hunda ijoollee biyya Arabaa keessa jirtan yeroo hunda wal dubbisuu karaa irree wal argitanii daandii irratti wal argitanii dhugaa dubbachuuf wal gaafadhaa. Nagaan waaqatu iyyuu beektanii sagaleen waliitu iyyuu waan guddaadha. Kana biyya ormaa keessatti walitti hin koorinaa wal gaafadhaa. Baqa
eechumayyuu maan taane mana namaatitti illee mana waliitirree gaafa dhaqxan ijoolleen tokko beektanii akkuma kiyyaa keessanitti kan wal jibbantu jira. Ati Oromoodha, ati Amaaraadha jedhanii kan wal jibbantu jira. Yookiin kana fakkaatti yookiin ishiin bakka ati Itoophiyaa oo erga taate nama keetii dubbisiitti siqiitoo rakkina ishii san gaafadhu. Tarii namni rakkina hedduu akkuma ani asirratti kolfee taphadhee waa baay'ee ta'u rakkina hedduu yookiin immoo yeroo hunda gammachuun qabu osoo hin taane namni sun keessa isaatti waa rakkachuu danda'a. Injira keessa ofiitti kan dhokfatu hin jira namoota baay'ee. Tokko miidiyaa irra ba'ee kan boo'u kan iccitii ofii hunda miidiyaa irratti baasu hin jira. Kanaafiyyuu tokko immoo rakkinas waa hundumayyuu dhibees dhukkubas waa hundumayyuu kan sammuu ofiitti qabatutu jira jechuudha. Kanaafuu waan akkasiitii wal gaafadhaa daandii irratti illee wal argitanii bakkuma barbaadetti yoo ta'e wal gaafachuun dagatina. Akkam jirtaa nagaa keetii baqa injiraa miti ammoo feeyyuu biisii yoo taate namaan walitti dhufeenyas barbaachisa. Namaan kontaakti asitti nama baay'ee nama barbaachisa biyya Oromaa keessatti isinii galee dhugaa dubbachuuf ani amma fakkeenyaaf of jechuuf yookiin immoo asirratti of eenyu jechuu osoo hin taane ijoolleen biyya Arabaa jirtu anis akkuma isaanii garuu mana namaa keessan dalagaa gaafa rakkatanii miidiyaa kanarratti yoon arge baay'ee tokko na dhukkuba keessi dhugaa dubbachuuf gaafa ijoollee boochuu akkanatti rakkannee akkana nu godhanii akkana taanii gaafa jedhanii isaan argu bakka isaanii bakka bu'eetu nu ilaalee bakka isaanii san na dhukkuba dubbachuuf sammuu kiyya keessa nan badu bakka rakkinni namaa sun jechuudha. Kanaaf waliif hubachuu amma fe'ii yoo ta'e akkanatti waa tokko namni tarii waa hedduu rakkachuu danda'a. Jaalatee asirratti hin boo'u, jaalatee miidiyaa irratti ba'ee hin boo'u. Tokko mootii gaabdhaaf kan waan ta'u dhabeetu jira. Namoonni akkasii tarii hin jiru, namoonni rakkatanis ni jiru. Waan akkasiiti mana namaatitti karaa irratti yoo wal argitan keessattuu ijoolleen haaraan wal gaafadhaa. Ati eessa jirtaa kun intini lookeeshinii fa'aa walii erguu waan akkasii kana yaaltanii wal barbaadu namni gaafa badee mana namaa dhaqxan namatti siqxanii gaafachuu bakka waan sodaatu miiree hin jira. Amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaa dhugaa dubbachuu madaabiin takka ammas keessattuu Saawud Arabiyaatti ijoollee wal agarsiisuu ijoolleen akka walitti haasattu asumattuu iyyuu biyyummaa Arabootatti jechuudha. Wal agarsiisuu akkasuma hoosaa walitti haasa'an illee hin jaalatanii jechuudha. Hin jiraan akkanaa kun. Gin waan akkanaa kana afaan keessanii haasoftu Arabootan osoo hin taane walitti ijoolleen walitti dhufeenya wal gaafachuu waan akkasii kun gaariidha beektanii isiniif illee gaariidha nama saniif illee gaariidha. Na akkasitti walitti dhiyaattanii wal barbaaddu nama badee hin barbaaddu. Namoonni tokko amma guruupii keessumattuu dhugaa dubbachuuf guruupiin amantaa qabna turre. So guruupii amantaa san keessatti dhugaa dubbachuuf namni tokko badee taanan guyyaa 2-3 bulee taanan bakka namoota sanii bakka akka keenyatti buunee hin cannaqaman dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'ee wal barbaadu. Akkasitti illee gaariidha. Akkasitti illee dhugaa dubbachuuf namoonni bakka amantaa guruupichaatti qofa osoo hin taane ani amma fakkeenyaaf ijoolleen nattaasaa jiraatan garuma himuutiin illee haa ta'u gara miidiyaatiin haa ta'u namni sun gaafa badee qarqarana jedha bakka maal taate ollaan irra baddee maal taanii badanii bakka dhugaa dubbachuuf bakka isaanii bu'een waa baay'ee intini jedhaa jechuudha. Kanaaf wal barbaaduu akkasumas immoo wal gaafachuu hin dagatinaa. Namoonni asii achi kallattii dhaqanii akkanatti badan kun immoo rakkoodha beektanii. Bilbila malee dhaqxee guyyaa tokko osoo maatii isheetiif hin bilbilin bakkuma manuma seentisanii hanga waggaa 10 turtee jiran. Kan akkanaa kana maalidha silaa imbaasii ishiin irraa dhufte yookiin immoo biiroo ishiin irraa dhufte sun barbaaduu qaba ture. Isin galee yoo maatiin yookiin tarii waan akkanaa kana gadi fageenyaan beekuu dhiisuu danda'u. So
akkasitti barbaachisuunis gaariidha dirqama. Nagarummoo argamte isheen galata waaqayyoo lubbuudhaan osoo jirtu argamte baasni irree gargaaree qarshii ishii takka lamaadhaan ana waggaa 10 irraa fuudhaniif jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu. Waan akkasiitti jira isin jedha obboloota koo. Kanaaf video biraatti walitti deemuutti surtii gaarii qabaadha. Nagaan naa tura. Video kanaaf warreen haaraa taatan immoo like, subscribe gochuun dagatinaa isin jedha. Bye.